Wanti kun har'a hospitaala Allertitti wanta garaa nama tokko keessa ba'edha. Innis sibiilota kanneen akka mismaara, furtuu, biloonii adda addaa kan 110 ta'u garaa nama tokko keessaa kan har'a ba'edha. Wanti kun egaa kanaan duras waggaa tokko dura hospitaala Qidduus Phexrositti mudatee ture. Normaalii namoonni nyaata nyaatamne wantoota nyaatamne nyaachuu barbaadan jiru. Warri kun piikaa jedhamu. Fakkeenyaaf biyyoo fa'aa, cabbii fa'aa wantoota nyaatamne kan baay'ee nyaachuu barbaadan. Keessumaa daa'immanii fi daa'imman keessumaa kan hanqina elementii ayireenii qabanii fi haadholii ulfaa biratti mudachuu danda'a. Haa ta'u malee sadarkaa kanaa sibiila adda addaa liqimsuu irra yoo ga'e wanti kun akufaajiyaa jedhama. Sibiila adda addaa nyaachuu barbaadu jechuudha. Kun egaa yeroo hedduu nama noormaalii irratti mul'atu, namoota dhibee saayikaatirii qaban, dhibee sammuu kan shiizofreeniyaa qaban irratti kan mul'atudha. Wanti kun egaa yoo callumadee taa'e mallattoo fiduu dhiisuu danda'a. Haa ta'u malee sibiila waan ta'eef, qara waan ta'eef marrummaan yeroo waraanu dhukkubbii guddaa fiduudhaan dhumarratti haala kanaan adda ba'ee beekamuu danda'a jechuudha. Waan dhaggeeffattaniif galatooma, turtii gaarii.